kun dhugaadha. So kana keessatti Oromoon fala maal qaba jennee ilaaluudha. Opshiniin tokko ka Abiyyii fi namoonni tokko amma propose godhan. Oromoon Abiyyii wajjin wal ta'ee tumsa kaabaa fi gama biraatillee dhufaa jiru kana ofirraa faccisuu qabaadha. Theoretically olaalte dhugaa fakkaata. Practically qabatamaadhaan ni danda'amaadha. Akka yaadatti tokko bidiyoon jettu tokko jira. Akka yaadatti yaadi gaariidha. Raawwisaatu rakkisaa dheedan. Afaanuma isaanii haa fudhannuuti. Akka yaadatti yaada gaarii ture. Raawwisaa garuu rakkisaadha. Maaliif? Hoggansa Abiy jalatti hin danda'amu. Maaliif? Tokko isii for leadership trust is the currency. Oromoo keessatti dhiisi. Opiyoo keessatti namni Abiyyitti amanee lola seenu jiru. Yeroo adda addatti nama waan ganee jiruuf, you know, you can cheat some people sometimes, but you cannot cheat all people all the time. Yeah. Nama hedduu ganee waan jiruuf, duula deemuun hoggana kee amanuu gaafata. Mormituu miti. Qaama Oromoota isa bira jiran qabatee socho'uu hin danda'u. Tokko. Lammaffaa bilchina hoggansaa humna ummataa kana, humna qaamolee siyaasaa kana walitti fidee tursiisuu danda'u hin qabu. Kana practically agarreerra kun waan tiyoorii miti. Ammas politika mannaharaa tokko dubbata. Bar duriyyee mannaharaa takka hin beektaanii. Politika mannaharaa taphachuu barbaada beektaa. Politika duriyyee ka asii kiisa keetii fuudhee kiisa namaa keessa kaayee achumatti gara galchee ittiin deemu. Laal waan inni godhamu. Tanzaaniyaa gaafa ol ga'e marroo faatti maal ergaan inni erge. Waltaanee warra kaabaa nuti dhufan kana maal jedhan. Waa'ee warra kaabaa booda itti dhufna. Rakkoo Oromiyaa haa furru jedhaniin. Inni furuun barbaadu rakkoo. Inni si bituu barbaada chirichaaroodhaan. Siyaasa jumlaatti namanu chirichaaroodhaan tokko tokkoon keessaa bituu. Waraana bilisummaa Oromoo ijoollee kana bosona kan galche rakkoo siyaasaatu jira. Rakkoo siyaasaa san teenyee haa furru jennaan san furuun barbaadu. Instead tokko tokkoon isaan bituudhaaf gamaa gamaan asoo socho'e. Hin taane. Sun jalaa cufamnaan waama maal godhe? Gamanaan dhufee immoo gara keenya gara paartilee bitachuudhaaf tattaafata. Kun maal godhaa? Wal amantee humna taatee deemuu hin dandeessu. Abiy is incredibly incompetent in long term planning. Karoora baasee, tarsiimoo baasee, lolli keessatti lolli akkanaa kuni tokkoffaa lola hambisuun hin danda'ama baramma. Humni kun iddoo walitti dhufee dhaabatee lola hambisuun numa danda'ama. Waliin dhaabachuu qofaan. Nama dantaa sabaatiif biyyaa hin qabne waan ta'eef ilaalcha mul'ata akkasii waan hin qabneef nuu miti opidiyoo waliin hiriiruu hin dandeessu. Odoo hiriiranillee guyyaa lama sadii hiriira san waliin tursiisuu hin dandeessu. It's so childish bar maal godhu ture sitti fakkaate bar kana namoonni baay'een waan isa wajji rakkoo dhuunfaa qabatu fakkaata. We tried bar maal godha ture sitti fakkaate magaa waa'ee gaaddisaa yaala turre. Lammaa yaamee ana itti himata. Kamaal yaamee Daawud itti himata. Daawud yaamee Leencoo itti himata. Walumatti buusudha. Osoo amma akka namni keenya hawwu kanaa'u tokko taanee walitti dhufnee isa cinaa hiriirree torbaan lama osoo hin turiin adda diiga. Kanaaf maali? Oromoon isa wajjin hiriiruun isa wajjin salphachuu fiddi amma. Mark my word. Ofirraa ittisna jechuudhaan. Hariiroo humnoota dhufe kana ofirraa ittisna jechuudhaan. Isa wajjin hiriiruun isallee kufaatiin oolchu wajjin salphachuu fiddi. Kanarra falli jiru maali? Oromoon tokkoffaa mana fi warri sirnicha keessa jirus kan sirna ala jirus post Abiy irratti akkasiin jedhetti qopheeffachuu namicha ofirraa gaggeessu mooraa ofii cimsachuu saboota biraa wajjin haqa isaanii eeyne haqa keenya tikkafanne naannoo sanitti nagaa buusuu irratti waliin hojjechuutu fayyada malee osoo haga feene waan inni madaa inni saba keenya waggoota 6-7 kana godhe hunda afoonaa lillahi jenne dhiifne nu hundi odoo waliin hiriirre
balaas deemaa jiru kana isarraa isitti sun dandeenyu ofirraa isitti sun dandeenyu. Inumaa balaa isatti balaa nama hariiroo nama dhufaa jiru kun hariiroo isarratti fuulleffateedha. Hariiroo abiirratti diinummaa abiirratti xiyyeeffate kana Oromoo irratti guutuutti jijjiirree isa wajjin kufnee salphachuudha fida.